السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام ركفوني جرجرتو متى كشتي ومتى جاللا في ومتى كبجا أكم جرتني نكني كيسان بدار الحمد لله رب العالمين. أنا نجك أبغى ربي هالرس فيديو براكبني ولدي ديفيني جرا غير فيديو بياتي توسو هنترين دورت وورد اوف توني جنو يوتيوب جلك براكستني هم هراتي نوجين ترتن هيدو قالتو مادا ألفات عشان جرا كسمس وورد اوف توني غيرا غير channel keenyaatti tis dabalamaa jirtan welcome anaa dhufu isiniin jedhee jira manni mana keessa like share subscribe gochuudhaani information guyyaa sirraa ol qaqqabsiisnu akka isin bira qaqqabu mallattoo jereksisan tuqxanii ol kaasuu indagatinaa isiniin jedha galatoomaadha. Akkasumas komii fi hanqinni jiru yoo jiraate sanduuqa koomentii jalatti na beeksisuu kanaaf kaa'uun dagatinaa sanduuqni koomentii kootii isaa 24 isinii banaadha isiniin jedha. Egaa ka video kana yeroo daawwattan please gatii takka illee ittiin kaffaltanii like gochuudhaani na jajjabeessaa like gochuun dagatinaa kan dandeessa share gochuun dagatinaa isiniin jedha galatoomaadha. Jaalala fi kabajaadha guddaa isiniif qabaa isiniin jedha lammii koo. Egaa ka uummata koo qashtii uummata jaalatamoo wallahi waan akkaan baay'ee nama gaddisiisuu fi akkaan baay'ee namatti dhagahamudha kun jechuudha. Waa'ee fokkataa abbaan keenya kun har'a waan inni haasaa dhugaa dubbachuu akkaan keessa koona cabse jechuudha. Jimma keessatti jimma aanaa saanxallee mina akkuma argaa jirtan girgiri deemaa jira baasa'ee aanaa sanii fi aanaa geeraa irratti illee bulchiinsaa fi kaabineeta hattoo ta'an jechuudha. Uummanni keenya uummanni jimmaa qotee bulaan baay'ee cunqursaa fi wanta garaagaraa rakkisan akkuma dhangada guyyoota muraasan dura abbaa keenya qotee bulaa jireenya isaatu isa laaffisee jireenya isaatu isa laaffisee jireenya isaatu isa tadhaahii jedhee rasaa sangaaf akkasitti lafa isaa irratti osoo lafa namaa hin dhiibin qotee bulaan osoo inni xaaratu hin jiraadhaaf ijoollee guddifadhaaf ijoollee barsiifadha jedhee osoo inni akkasitti tattaafatu gaaf akkasitti meeshaadha itti dhukaasee bulchiinsi naannoo wannaa sanii aanaa sanii ajjeesuu baay'ee nama gaddisiisa. Kana caalaa wanti amillee nama kutaa cabsaa hin jiru. Qotee bulaa haala saniin liqqeessuu haala saniin salphisuun baay'ee namatti ulfaataa dhugaa dubbachuu naannoo san keessatti wanti deemaa jiru wanta akka nama jibbisiisu jechuudha. Walii aansee baasawee biyaansi ji'a baay'ee nama gaddisiisuudha jechuudha. Abbaan keenya kun akkuma argaa jirtanii baay'ee tumamee tumamee akka malee miidhamee sagalee isaarraayyuu inshaallah mee dhumarratti kan dhageessan ta'a obsaan amma dhumaatti dhageeffadhaadha afaanuma isaarraayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf aanaa kanneen keessa godina naannoo Jimma keessatti Jimma aanaa Santalee fi aanaa geeraa kanneen keessatti wanti deemaa jiru deemaa jira wanni deemaa jiru wanta achi gadi ba'aa jiru wanni akka nama fokkisiisu wanni akka namilee nama cabsaati jechuudha. Abbootii fi qotee bulaa masaakiinaa jireenya isaatu isa jibbisiise jireenya isaatu itti ulfaate kan akka irratti jechuudha. Gochi hamaa fokkataan akkasii yeroo deebi'ee deemaa jira jechuudha. Inda'uyyuu bakka faashin godhatanii deemaa jiran jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Godina yookaan ganda kana qofarratti dhiisuu osoo hin taane aanaa kana qofarratti osoo dhiisuu hin taane waliif birmachuu qabdan. Har'aaf maqaa aanaa kanaa dhaate malee boru aanaa hunduma keessa mataa mana siseenuu hedduu kaabinoon hattoonni jechuudha. Wal caqaftee hojiuma jalaa deemaa jirti waan ta'eef kun tolfamee baraaleffamuu qaba. Wanni akka nama jibbisiisu bulchiinsi naannoo sanii bulchaan naannoo sanii kan jedhamu jechuudha. Gaafa inni guyyoota dura muraasaan dura qeerroo fi abbootii keenya abbaa keenya tokko rabbiin isaaniif haa araaramu maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu galafa fuula rabbii deemanii afaan qawweetiin qotee bulaa miskiin afaan qawweetii ajjeesan gadda jechuudha. Sanii haqa sanii bulchiinsa hiina jedhanii kan jedhanii walgahii irra kaleessa kataa'u suuraa isaa kaasanii gadhiisan jechuudha. Walgahii waa hatantamaa kan waamamee keessatti irratti cu'aanaa san keessatti. Kana hundumaayyuu namni nama ajjeese akkamitti seeratti hin dhiyaanne akkamitti hin gaafatamne nafsee namaa akkamitti nafsee qotee bulaatitti qoosani. Eenyuun bulchuu eda qotee bulaa lafarraa fixanii eenyuun bulchuu eda eenyu hoogganuu edani. Lafa hoogganuu dachee hoogganuu edan biyyee hoogganuu edanii uummata masaakiina har'a gibira itti kaffalu uummata masaakiina har'a teessoo sani haala gaarii akka isaan irra taa'anii ho'ibatan godhanii kanarratti aggaammii fokkataa akkanaa gaafa raawwatan abbootii keenya manguddoo hayyuu akkanaa kana kan
Gaaf gocha akkana fokkataa irra raawwatan eenyuuf dhaga'uu hedan eenyurraa gorsa fudhachuu hedan eenyuuf walgayii waamansa eenyurraa yaada eenyu haa yaada kennuuf manguddoo akkana godhan abbaan keenya amma wanni inni himatu guyyaa sanii aanaa walitti dhufnee qote bulaa iyya walii baanee gaafa san lafa dhiibbaa seenee jennaa iyyanii iyya walii baanee aanaa kamirraa dhufte jechuudha na rukutanii na reebanii horaanas bilbilanii nurra gajjisanii bulchiinsi naannoo aanaa sanii nurratti yaamee ergasii booda kaballaadhaa uleedhaan kopheedhaan lafa na dhiitanii takkaan tarana natti ol jijjiiraa narra deemaa turan hin jedhee dubbatafaa isaan ramee kan dhageessan ta'a jechuudha. Ani du'us kan ajjeesisiises bulchaa naannoo saniitii jedhee dubbate afaan isaa irraa jechuudha. Abbaan keenya kun dhugaa rabbi waa'ee waan baay'ee akka nama gaddisiisaati nama jibbisiisaati yaa jira keenya maaltu deemaa jira. Kun ammoo kufaati mootummaa san irratti dhiibbaa geessaa jira. Mootummaan ammootuyyuu uummata biratti akka jibbamu uummata biratti daraan akka hadhaa'uuf kan taasisaa jiru kaabinoota hattuu ganda keessaa tana jechuudha. Kaabinoota hattuu ganda keessaa akkanaa tana mootummaan to'achuu qaba. Gaafa kan jedhu uummanni hawaasni akkana gadi bahee qubatti qabee sakatta'uu qaba mootummaa xiyyeeffannaa irra kennuu qaba jechuudha. Yoo hojii isaa ta'e malee jechuudha. Yoo ofii kana goosisaa jiraate homaa inni wanti godhu jiru ittuma jabeessa malee wanni irraa deebisu jiru. Yoo hojii isaa mootummaadhaa hin taane mootummaa sagalee uummataa kana dhaga'ee hatantama hattoota tanii seera irratti dhiyeessee akkaan seeraaf dhiyaatu taasisuu qaba jechuudha. Akka seeraaf dhiyaatanii adabbii isaanii malu akka fudhatan taasisuu qaba jechuudha mootummaan naannoo jechuudha. Yoo kun hojii isaanii hin ta'e yoo hojii isaanii hin taate maalirraa deebanii miti. Kanaafuyyuu uummanni kan nama gaddisiisaa jechuudha. Bulchaan naannoo sanii jechuudha. Kaleessa galgala safarratti baasee beeksisa baasee mucaa asirraa uummanni abboonni keenya haawwanni keenya maadhuma jedhee asirra FB irra walgayii qeerroof qarree hojii feesbuukii laayivii seenanii haasaan isa maxxanse jechuudha. Kun jechuun kana jechuun maal jechuudha? Qoy bulchaan naannoo sanii nama dhuunfaati bulchama uummata bulcha. Uummata moo nama dhuunfaati? Nama dhuunfaa laayivii miidiyaa uummata masaakiina sagalee isaanii akka dhagahamu sagalee isaanii ta'aa jiru irratti xiyyeeffatee isarratti xiyyeeffannaa isaa kenne jechuudha. Haya hamma mucaa asirraa iyyuu mucaa uummataaf sagalee ta'uu abbaa isaatiif sagalee ta'uuf irratti xiyyeeffannaa gochuu hin dadhabne isa arguu hin dhabne akkami kan nafsee namaa abbaa keenya baase nafsee dargaggoota hedduu miidhaa hamaarraan ga'e gara mana yaalaatti hamma ammaa jiran san miidhaa kan irraan qaqqabe mafsira dhiyeessuu dadhabe. Mucaa tokkocha nama dhuunfaadhaa asirraa sagalee ta'ee sagalee uummataa dhageessis akkam sagalee keenya dhageessis akkam badii keenya saaxiltaadhaa fi beesii irratti suuraa isaa nama du'ee fi nama wanna ta'e hojii maxxansan jechuudha. Kun ammoo bulchiinsa aanaa Santalleetti kan maxxanse jechuudha godina Jimmaa keessatti. Kun jechuun kufaatii guddaadha. Kana jechuun salphinaadha. Wanti walii dhaamuu qabnu waliin tuffatina Oromoo ko wanti akka sagalee qabdu hundi keetuyyuu ganda osoo qofarraa osoo dhiisuu osoo hin taane xiyyeeffannaa balaaleffannaa gadi ba'aa afaan tokkoon Oromiyaan kutaa 11 balaaleffannaa waan kanaa gadi ba'aa cimsaa balaaleffadhaa ta'uun qabu Oromoodha. Saroonni kaabinoonni achi keessa jirtu godinaata hunda kutaalee Oromiyaa hunda keessa jirti waan taateef akka rifattu akka bakka jirtu dhaabbattee ilaaltu wanna kanarratti xiyyeeffannoo gootanii sagalee ta'uu fi qabdan jechuudha. Kanaaf wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Wanni abbaan keenya kun dubbatu kana mee viidiyoo kana dhumarra isin kaa viidiyoo abbaa keenya afaa isaarraa dhagaa jechuudha. Baay'ee nama guba baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee haamilee nama cabsa jechuudha. Abbaan keenya tumamu sareeni kaabinee lukaan na kuffiftee lukaan narra deemte jedhe. Maal abbaa keetii guddoo haadha keetii maalii haadha keetii jechuudha kuffiftee narra deemte. Wallahi baay'ee nama cabsa baay'ee nama gaddisiisa. Bara akkam keessa jira yaa jiran. Bara kabajaa abboonni keenya kabajaa dhabde. Hadha sun immoo quxusuu ta'uu fi danda'a bulchaan naannoo sanii abbaa kanaaf. Akkamitti abbaan qabu inni Oromoodhaa miti. Oromoo safuun qabu hayyuun namni guddaa Oromoo bira akkamitti ilaalama. Safuudha nama guddaa waa jechuun safuudha nama guddaa darbuu safuudha yakka jedhanii daaritti qubatti qabuun nama guddaa eessaa bahe kun Oromoodhaa miti inni safuu hin beeku aadaa Oromoo hin beeku eessaa dhufe baay'ee nama gaddisiisa yaa Oromooti mee hundumaafuu sagalee abbaa keenyaa kana
isa afaan isaa irraa dhageeffadhaa du'aayii godhaa fi sagalee olii ta'a cimsaatti fufaa gadi fageenyaan gaafadhaa sagalee ta'aa fi kutaa sanirra dhiisuu osoo hin taane Oromiyaa kutaa 11 balaa qabdi. Gadi bahee bulchiinsa aanaa sanii guutumaan guutuu balaaleffachuu qaba. Akka seera dhiyaatuuf dhiibbaa gochuu qaba. Iyyachuu qaba. Waliigaltee dubbachuu qabda. Aanaa sanarra qofa dhiisuu hin qabdanii mee viidiyoo abbaa kennaa dhageeffadhaa turtii gaarii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sababna naddaa du'ee jedhee sababa ganda sadduu ta'ee gatiin jedheef guyyaa gaafa sanaa sabsabaa jira jennee malaamaltummaadhaan sabsabaa nu ajajanii sabsabaa dhanna jennee bisaan culultuu irratti bisaan waddaa hadlee ali namaa sabsabaa naqa jedhee asii deemu sumaagillee tokko ta'ee gatiin jedhee fi unni waraanaa dingatanyaa kan jedhin nurraa yaa'anii ati eessa jennaan ani lakkii reebi taa'e jennaan lakkii waan taa'u miti sabsabaa naqaa jira jennee jennaan asiin deebisanii waraana nurratti bananii gatii jedhaniif ammas immoo deebisanii irsaata nurratti bananii ka'anii inteessa jennaan of sodaadhee lakki akka taa'uun hin qabu jedhee jennaan akkamittiin jedhanii natti qajeelanii dhufanii waan irsaata kana hunda narratti tokkosanii fixanii ka'anii deebisanii immoo ammas immoo deebisanii na dabaddabuudhaan gizee tokko uleedhaan bittiriidhaan gizee tokko immoo komaandoo caammaatiin narra adeemanii rukutanii ka'anii taraa adda nama afur gatii ta'eef arfanuma kanarraa immoo ammas immoo noon jedhamu caammaa deebisanii immoo na qabanii makiinaa keessa na buusanii makiinaa keessattis immoo ammas immoo taraa beekanuun ammas immoo tuunna rukutanuu biiroo akka baabiidhaan nageenye biiroo irratti immoo eenyuun ammas makiinaa irraa bu'ee gatiin jedhee fi ammas immoo achi keessatti tuunna rukutanuu deebisanii mana poolisii ga'anii. Deemmoo ammas immoo laazimuu Muusaa bulchaa aanaa turanii ka'anii deebisanii immoo ammas afayaa'ee gatii ta'aniif ammas immoo tokkoon narra deemanii areeda kan koorraa qabanii qaama kan koo ituu jedhu dhufeen na dhiite haartuu kanarraa na dhiite asitti immoo deebisee immoo achitti immoo gaggabee maal yaa laazimuu maal ta'a jennaan malaan funyaana keetiitti na ba'u siin akka keetii maal lawaamti jedhee jennaan reefiyyuu lafa fudhannaa kolbaa fudhachuun kan keenya dhiyaati ke lafa lixxeeji fudhachuun kan keenya jedhee narraa garagalee nirraa gaa irratti qabu miknaatummoo ammas immoo yoon fakkeenyaaf du'e jedhee mootummaan akka duukaa bu'ee takataattalee naa barbaadee naa qabu namicha kana nafsi kan kootiif akka naa gaafatamu hojiirra kanaa oolu.